icciti warra isheetii haga ammaatti kan isin dhageenye. Haga ammaatti kan isin dhageenye kan baay'ee nama ta'in torbanarraa heerumti jechuudha. Torbanarraa heerumti. Torbanarraa torban dhufu jechuudha. Torban dhufu sanbata torban maqaa. Warra ishee fuulduratti kabajamteetu. Uummanni ishee kabajeetu. Kabajuun ishee warra ishee kabajjee. Ashama jirra jirtanii kabajamtoota keenyaa kan addunyaa maraarra jirtan nageenya waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u. Fayyaa jirtanii isin jaalabaniira torbanitti dhufneerra. Har'a iccitii wayitan isinitti himaa. Iccitii haga ammaatti inni anaa fi Itaalem isin dhoksine waa'ee warra keenyaa waa'ee warra ishee jechuudha. Anaa fi Itaalem wanti kun addunyaa irratti bahuu qaba. Hordoftoonni keenya dhagahuu qabanii. Komentii irratti yookaan nu arrabsuu dandeessanii yookaan nu abaaruu dandeessanii yookaan immoo nu eebbisuu dandeessanii viidiyoo kana haga dhumaatti hordofaa jechuu barbaadan isin galee kabajamtoota keenya. Iccitii baay'ee nama gaddisiisu akkana jedhee osoo isinitti himee dhugaan isin jedha. Ani isinitti himu Itaalumarraa dhaggeeffattanii Itaalumti isinitti himti. Amma I think bilbilaan nama tokko waliin haasaa jirti. Viidiyoo bilbila san haa fixxuuti. Sanaan booda hin dhufti jechuudha. Iccitii ajaa'ibaati. Iccitii warra isheetii haga ammaatti kan isin hin dhageenye. Haga ammaatti kan isin dhageenye kan baay'ee nama gaddisiisu. Baay'ee nama gaddisiisu. Viidiyoo kan haga dhumaatti ilaaluu qabdan. Ani gaddeetu na keessaa amma jechuudha aarri baheetoo dhugaan isin jedha. Amman taragaaggaye jechuu barbaadetanii maal jechuu barbaadetanii mee haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalan daqiiqaa 10 bichaan isin hojjedhe amma daqiiqaa 2 ta'uuftaa daqiiqaa 8 bichaan kara ishee taa dabarramu okay. Egaa akkuma argaa jirtan iccitii warra ishee haga ammaatti isin dhoksite isinitti himte jechuudha. Itaalem amma jechuudha takkaan ani firdi beetii keessa ani xabaqaadha. Yaani jiru itti dhugaas hin jedha. Dafi. Daqiiqaa lama sibichaa qabdi. Barbaadu. Garuu ta'ullee dirqama waan himu tokko jira. Innis immoo gammachuudha. Gammachuudha gaddaamuti. Gammachuudha garuu ta'ullee xiqqoo gammachuu jechuus namatti ulfaata. Yeroo dhafaartan jirtan illee. Yaa bakka dursa dhugaa dubbachuudhaaf wanti na aarsi tokko jira inni maal inni iccitii guddaadha dhugaa iccitiidha. Namoonni nyaama salaan beektanii obboleettii tiyyaa ishitti bareeddu san jechuudha. Fedha isheetiin heerumuftaati jechuudha. Fedha isheetiin heerumuftaati kabajamtoota. Heerumuftaati baana jaarsi ergameefii ture yaa fedha isheetiin jaalala hiriyaa qabdi jaalalaan wal fuudhan isallee waan fafee mooti garuu ta'ullee xiqqoo isheen daa'ima jedhetan yaada maaliif ganadha gana waggaa 18 fixee kara 19tti amma qabachaa jirti garuu akka duriitti daa'ima mooti akka ammaatti yeroo ammaatti garuu daa'ima barana 19 qabatti garuu barana osoo hin ta'in torbanarraa heerumti jechuudha. Torbanarraa heerumti. Torban dhufu jechuudha. Torban dhufu sanbata torban amma uhudii amma osoo hin ta'in uhudii dhufu jechuudha. Sargii isheeti. Sargii ajaa'ibaatu jira jechuudha. Isheeti yaa sargii fi cidhi tokkuma. Sargii isheeti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf heerumuu isheetiin hin jibbine garuu maalinni kabajamtee too heerumuun baay'ee gaariidha. Kabajamtee jaarsi ergamee fi cidhni bareedaa isaa ishee warri kiyya godhee fi waan hundaa qopheessanii fi heerumuun ishee waan bareedaadha. Isheedhaaf hin jarjarte jechuu barbaadete malee heerumuun ishee shaggaadha. Yeroo ammaatiin keechaa yeroon ijoolleen amma Itoophiyaa keessa jiran ijoollee xixiqqootu osoo hin heerumiin akkanumatti karaa irratti walii gadi deemanii babbadaa jiranii na waan warra ishee fuulduratti kabajamteetu uummanni ishee kabajeetu kabajuun ishee warra ishee kabajjee warra ishee ol kaastee jechuudha. Dogoggora tokkollee dhugaa dubbachuudha hin beektanii isheen baay'ee daa'ima mucayyoo gaariidha wayim immoo
obboleettii amala isheellee hin beektu nama amala gaadha. isheellee nan beekaa. Miskiina wayiiti. Miskiinas taate waan tokkollee waan ishee osoo hin dhaga'amiin sagaleen ishee odoo hin dhaga'amiin wanni kun dhufuun isaa warra ishii kabachiisuu isaanii ishii baay'ee das nama jedha. Das na jedhee jiraanis xiqqoo jarjarte jechuudha. Haa garuu barumsa isheetillee itti fuftii sana akka heerumtee booda. Dizaayinii barachaa jirti uffata dizaayinii. Dizaayinii uffataati barachaa jirti. Innaa waggaa tokko fixxee lammaffaa keessa jirti. Lammaffaa barana iffixxi jechuudha. Egeree isheen inni eebbifamti jechuudha. Ta'ullee osoo fixattee hojii jalqabdee booda osoo heerumte hin jedhe akka kootti jechuudha. Amma Amma gochuu hin danda'ani taaleen baratanii wajjin jiraachaa ta'u barachuu hin dandeessi hojii jalqabuu hin dandeessi. Mucaanis daa'ima isheenis daa'ima. Mucaan waggaa meeqa? Yaa waggaan 20 keessa waggaa 25 ta'u akkas ta'a. 27. Anyways mucayyoon kan uffatte. Maamaan kaateerti bakka raftee isa kana siniin jedhaa mee eebbisaa siniin jedhaa. Viidiyoo yaa'u anatu jira isinii farri kardii godhee isinii erga sababni isaatis aakshinii jiru gadi fageenyaan jechuudha. Anyways nagaa jira. Nagaa nu jedha. Daanti kaate. Hali maal jechuu barbaadetti kabajamtoota keenya haga ammaatti waa'ee salaam ilaalchisee ta'u wanti viidiyoo irraa miidiyaa irratti gadhiisne takka illee hin jiru garuu torban lamaan booda salaamni heerumti cidha ajaa'ibaati sargii ajaa'ibaati viidiyoo ajaa'ibaa isiniif gadhiisa isinis yaamamtanii jirtanii egaa warreen na hordoftan isin hunduu jechuudha. Dhufuu hin dandeechan aduu sagaleeti aduu sanbataati jechuudha. I think torban tokko akkana so dhufuu hin dandeessan jechuu barbaaditanii cidhni kun kan jaalalaa kan guddinaa kan ittiin wal jaalatan haga dhumaatti isin galee haga dhumaatti kan wal jaalatanii waliin guddatanii daa'ima horatanii wajjin jiraatan isaaniif haa ta'u jedha. Egaa kan jechuu barbaadanii rabbi isaan bira haa dhaabbatu. Yaa egaa akkuma beekamu jalqabuun nama dhibu fixitu nama dhiba waan ta'eef jalqabanii too rabbi isaan isaan gidduu haa dhaabbatu rabbi jechuudha. Akkuma beekamu anaaf itaaleen karnaannoo waggaa 6 seenaa jirra. Warreen haga ammaatti nu hordoftan isin hunduu hin beektan jechuudha. Kara naannoo Xirrii yeroo Jaanuwaarii yeroo dabarte Jaanuwaarii 20 akka keenyatti jechuudha. Waggaa 6 gosiin jira daa'ima 2. Egaa rabbi wajjin cubbuu keenya sun ta'in akka rabbii heeyyama akka rabbiitiin jechuudha. Ijoollee 2 nuuf kenneera rabbii galannaa gahu. So isaanillee salaamifillee kanan hawa jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyyaa isin hunduu eebbisaa aduu cidhaasan aduu sargii san immoo ani deemitoo viidiyoo ajaa'ibaa isaaniif riikardiinaan godhaa isiniif riikardiinaan godhaa haala jiru sichuweeshinii jiru koondishinii jiru hundaa jechuudha. Viidiyoo isiniif riikardii godhee isiniif gadhiisa. So isa kana jechuu barbaadatan baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Inni biraa beeksisa warreen afaan arabiffaa beektan biyya Kwaatar Dubaay sagal kan Saawudii deemuu barbaadan karaa keessatiin duwwaa 920 haadhonaan jedhaayi. Egaa Kuweet banamtee jirti jechaa jiran haga ammaatti mee ejensiin ani keessa hojjedhu jechuudha. Dubartoota 6 viizaan Kuweet baheef jira. Akkuma isaan balali'anii Kuweet seenan booda viidiyoo isiniif hojjedha. Wanni argitanyaan ta'an isin galee wanni argitanyaa hin taane tokko isiniif hin gadhiisu dhiitan isin galee viizaan jaa isaanii yoo jira beetoo isaan balali'anii ta'u Kuweet akkuma ga'anii hojii jalqabaniin booda viidiyoo isiniif gadhiisaa jechuu barbaadatan firootawwan kiyyaa. Egaa baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaa bakkuma jirtanitti warreen chaanaalii kiyyaa please haaraa taatan 40 seesisaa gara naannoo uummata 800 ta'aa 39 fi 200 ta'ee jira. Isin hunduu uummata adda addaatiif sheerii godha 50 kun nu seesisaa okay. Tureeti viidiyoo kana viidiyoo YouTube kan jalqabe gara naannoo waggaa 5 kana ta'ee jira.
please waggaa jahat malee sorry so isin hunduu haga ammaatti nan guddisne baay'ee isinitti dheera rabbi kennu sheerii naa godhaa subscribe godhaa rakkoon qabu garuu dhiifama yoon isin as cannaqee isin rakkisee ilaaltaniitis baatan rakkoo hin qabu fedha keessa yoo ta'e sheerii subscribe laayikii naaf godhaa horaa bulaa baay'een isin